Nagaanii faraarri waaqayyoodhaa lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Waldaa nuti ijoollee kakuutii kan jedhu keessatti kan argamtan miseensonni waldaa ijoollee kakuu hundumti keessan akkam jirtu? Tajaajiltoonni waldaa keenya waldaa ijoollee kakuu hundumti keessan akkam jirtan? Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Egaa seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa kaasnee walii wajjin ilaaluu eegalleerra. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Sagalichi barraa'ee jiru sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Kan ilaalaa jirru sagalichi barraa'ee akkuma kitaaba kamuu dubbisnee irra fiignee bira dabarra osoo hin taane ergaan isa keessatti jiru tokko tokkoon ergaa humna qabuu fi aangoo qabeessadha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Museen ergaa kana gizee barreessu yookaan immoo yoo barreessu mata duree isaa qofa malee fiixaan baasee barreessine jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Ameen ameen. Hallelujah. Jecha lafa jettu bichaa lafa jedhee kaa'ee jira. Garuu yoo keessa isheedhaa seennee lafa jenneetuma darbuu dhiisnee keessa seennee waa'ee lafaa yoo qoranne waan baay'ee agarraa jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Lafa jecha lafa jettu bichaa laallee kan dabarru yoo ta'e hin ta'u. Lafa erga jennee booda lafarra wanta jiru, lafa keessa wanta jiru. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kana hunda inni hin tarreessine jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf isa kana sirriitti beekuun baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf kaleessa qabxiiwwan sadii ilaalla jennee walii wajjin yaannee turre. Qabxii sadii keessaa qabxii lama laalle, qabxii tokko laalle, qabxii lamatu nu hafe jechuudha. Qabxii lamatu nu hafe. Har'as immoo itti fufnee walii wajjin in ilaalla jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Waaqayyo eenyudha? Isa jedhuuf kaleessa maal jennee olaanaa fi kan bara baraatii jennee ilaalle jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Isa har'aa keessatti immoo aangoo qabeessaa jennee ilaalla. Aangoo qabeessaa. Aangoon isaa olaanaadha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Waaqa olaanaa aangoo qabeessa jennee ilaalla har'a immoo jechuudha. Aangoo qabeessaa kan bara baraatii waaqa olaanaadha. Aangoo qabeessa jennee ilaalla. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Waa'ee aangoo isaati irratti ilaalla jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Fagoon deemnu seera uumamaa tokko bichaa dubbisnee ilaalla jechuudha. Akkas jedha. Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafa uumee jedha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Aangoo uumuudhaa kan qabu. Aangoo uumuudhaa kan qabu. Wanti inni jedhe akka ta'uuf aangoo qabeessa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Iddoo kanatti aangoo isaatiin Waaqayyo maal jedhe lafaan fi bantii waaqaatiin maal ta'a jedheen ta'a jedheen gaafa inni lafa kanaa fi bantii waaqaa kana ta'a jedhee gaafa inni ajaju aangoo isaatiin samiin ta'ee argame lafti ta'ee argame. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaan aangoo isaatiin ajaje. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Aangoo dubbii afaan isaa keessaa ba'e kanaan yookaan immoo jecha afaan isaa keessaa ba'e jecha aangoo qabeessa kanaan. Jecha aangoo qabeessa kanaan dura akkuma laalletti dubbiin afaan isaa keessaa kan qaama uffatudha jennee ilaalla. Dubbiin afaan isaa keessaa yoo ba'u qaama uffata. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Dubbiin afaan isaatii kan qaama uffatu. Wanti inni haa ta'u jedhe kan ta'u. Kanaaf Waaqayyoon kun maalidha? Waaqa aangoo qabeessadha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Aangoon isaa kun immoo kan bara baraati. Aangoon isaa kun immoo kan shaaramu miti. Aangoon isaa kun immoo kan badu miti. Aangoon isaa kun immoo kan gadi dhumaa deemu miti. Aangoon isaa kan bara baraati. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Aangoo qabeessa jechuudha. Aangoo isaatiin Waaqayyo lafaaf samii kana taasise. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Aangoon kun immoo hin kennamneef. Aangoon kun immoo hin kennamneefi Waaqayyoof. Hin argate osoo hin taane aangoon kun kama isaati. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Aangoon kun kama Waaqayyooti malee hin kennamneefi Waaqayyoodhaaf.
kan isaaf kenne hojii kan jiru yoo jiraate yoo aangoo kana kennameef jennee kan laallu yoo ta'e waaqa isaa biraa itti jiraachuudha. Kanaaf aangoo kana inni aangoo kana ittiin hojjete ofumaa qaba. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Aangoo kana ofumaa qaba. Aangoon kun hin kennamneef, aangoon kun hin laatamneef, aangoon kun irraan fudhatamu. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Aangoon isaa kuni kan bara baraati. Aangoo isaa kanaan yookaan immoo dandeettii isaa kanaan maal godhee maaraga isaa kanaan hin ajaja. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanni inni ajajee fi wanti inni dubbate immoo hin ta'a. Waaqayyoon kuni aangoo qabeessaadha jechuudha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sana dura seera keessa deebii keessatti waa'ee aangoo isaa waan dubbatame tokkotu jira. Egaa Waaqayyo gooftaan keessan waaqayyoolii irratti egaa Waaqayyo gooftaan keessan waaqayyoolii irratti waaqayyoodha jedha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Waaqayyooliin jiru jechuudha. Waaqayyooliin jiru. Waaqonni adda addaa baay'een jiru. Waaqayyoolii jiran hundumaa irratti Waaqayyo keessan maalidha jedha? Waaqayyoodha jedha. Waaqayyoolii jiran hundumaa irratti inni waaqayyoodha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haalelooyaa. Maakiraa laabaaraa laabaa jaanaa maadiyaamu. Inni waaqayyoolii jiran hundumaa irratti maalidha? Waaqayyoodha nuun jedha. Itti dabalee gooftaa gooftotaa Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo isa guddaa isa aangoo qabeessa seera keessa deebii 10:17 irratti jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa Waaqayyo keessan waaqayyoolii irratti waaqayyoodha. Gooftaa gooftotaa Waaqayyo isa guddaa aangoo qabeessa isa sodaatamaadhaas Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni kan sodaatu hin qabu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan hundumtuu isa sodaatee jiraata. Hundumtuu isa jalatti jilbiifatee jiraata. Hundumtuu isaa bitamee jiraata. Isni garuu waan sodaatu hin qabu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Inni kan sodaatu hin qabu. Egaa waaqayyoonni sodaatamaan waaqayyoonni aangoo qabeessi kuni wanti inni haa ta'u jedhee hundumtuu maal ta'eera? Raawwatameera. Dubbiin afaan isaati keessaa bahu hundumtuu galma ga'eera. Booda immoo akkamitti gooftaa keenya Yesus Kiristoosiitiin walitti akka dhufu sinitti himaa jechuudha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqni ittisa bantii waaqaa fi lafa uume gooftaa Yesus Kiristoos akka ta'e fuulduraan booda immoo sinitti agarsiisa jechuudha. Lallabni kan keenya warri kakuu haaraa kakuu moofaa lallabne kakuu moofaa keessatti wanta haasa'ame haasofne kakuu haaraa keessatti Yesuus hin agarsiisu yoo ta'e lallabni keenya hiikayyuu hin qabu lallabni sun. Lallabni kamiyyuu kakuu moofaa keessatti lallabame kakuu moofaa keessatti haasa'ame kakuu moofaa keessa wanti haasa'amu haasa'ame ifin kakuu haaraa keessatti wanti haasa'amu haasa'ame Yesuusin ol kaasee hin mul'isu yoo ta'e lallabni sun eegsiidha. Hiikkaa wayituu hin qabu. Faayidaa wayituu hin qabu. Hin fayyadu, hin fayyisu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo isa guddaa aangoo qabeessa sodaatamaadhaas inni nama waliin caalchisu gabbarsuus hin fudhatu. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa si gochuudhaaf, si gargaaruudhaaf, si fayyisuudhaaf, si oolchuudhaaf waaqa gabbarsuu tokko fudhatu miti. Toluma si fayyisa, toluma si oolcha, toluma nagaa si kenna, toluma jireenya si laata. Seera wangeela Yohaannis 3:16 dhaqxanii gaafa dubbistanii Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaalateedha. Kun immoo isatti kan amanu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduufi miti jedha. Amma kutaa kana keessa dhaqxanii gaafa laaltanii biyyi lafaa kuni kan camallaqamtee kan badde xuriidhaan kan xuroofte yookaan immoo cubbuu ishiitiin kan laaqamte kan namatti hin tolle Waaqayyotti kan hin tolledha. Biyya Waaqayyotti hin tolle tana Waaqayyo jaalate. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan hamma tokkicha ilma isaa kennuufitti biyya lafaa jaalateedha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin jaalate gaafa jaalatu si jaalachuudhaaf arduree tokko hin barbaadu.
al duree tokko sosirraa hin barbaadin si jaalata toluma si jaalata jaalatamuudhaaf ati wanta ati bakka akka jaalatamtuuf wanti fuuldura waaqayyootti akka ati jaalatamtuuf si goosisu osoo hin jiraatin akkasuma si jaalatan jireenyi kee baay'een akka ati jibbamtu si taasisa dubbiin kee akka ati fuuldura waaqayyootti jibbamtu si taasisa jireenya ati jiraattu kun fuuldura waaqayyootti akka jibbamtu si taasisa gochaan kee fuuldura waaqayyootti akka jibbamtu si taasisa garuu waaqayyo kana hunduma bira darbee si jaalata waaqayyo cubbamoota in jaalata cubbuu isaanii garuu hin jibba Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u cubbamoonni namoota waan ta'aniif namoota waaqayyo hin jaalata hojii isaanii garuu hin jibba hojii isaanii keessaa isaan baasuudhaaf jedhee tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erge Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u kanaaf gabbarsuu namarraa hin fudhatu namas waliin caalchisuudha Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u aangoo qabeessa wow harka isaa isa aangoo qabeessan saba isaa kan geggeessu saba isaa wajjin yeroo hundumaa kan jiraatu aangoon waaqayyoo kun kan bara baraati akka aangoo isa kan namaa sana miti Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u akka aangoo isa kan namaa sana miti kan namaan shaarama kan isaan shaarama aangoon namaa hin bu'a kan waaqayyoo hin bu'u galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u waaqayyo keenya inni humna qabeessaa fi aangoo qabeessa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u kanaaf aangoo isaatiin wanta amma nuti arginu kana hunduma isaa aangoo isaatiin taasise wanta lafa kanarratti mul'atu hundi isaa aangoo waaqayyootiin taasifame humna waaqayyootiin taasifame dandeettii waaqayyootiin taasifame Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u aangoon isaa kan bara baraati aangoon isaa kan shaaramu miti aangoon isaa kan badu miti aangoo qabeessa mootummaan isaa kan bara baraati waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Isaayyaas gaafa dubbatu sirnaan dubbata Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u sirnaan dubbata waa'ee isaa sirnaan dubbata aangoon isaa kan bara baraa akka ta'e aangoon isaa kan bara baraa akka inni ta'e Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u Isaayyaas 11 irras yaada jiru hin jira garuu isa irraa galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u isa sagalii nan dubbisa Isaayyaas 9 irra kan jiru jechuudha mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera humni mootummaa isaas gateettii isaa irra jira humni mootummaa isaas gateettii isaa irra jira inni maqaan isaas gorsaa dinqii waaqayyo jabaa abbaa bara baraa hangafa nagaati Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u waa'ee aangoo isaa dubbata Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u hangafa nagaa waaqayyo jabaa abbaa bara baraa hangafa nagaadha abbaa bara baraa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u hangafa nagaa Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u kan bara baraati abbummaan isaa kan bara baraati mootummaan isaa kan bara baraati mucummaan isaa kan bara baraati Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u humni mootummaa isaa kan bara baraati maqaan isaa kan bara baraati gorsi isaa kan bara baraati dinqii gochuun isaa kan bara baraati aangoon isaa kan bara baraati hangafummaan isaa kan bara baraati nagaan isaa kan bara baraati guddinni mootummaa isaa kan bara baraati guddinni nagaa isaatii kan bara baraati
dhuma hin qabuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dhuma hin qabuudha. Isaayyaas 9 jaarraa kaastanii gaafa dubbisan kan dhuma hin qabne kan bara baraati. Angoosaa isaa isa kan bara baraa kanaan ittisa bantii waaqaa fi lafa uume. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Dinqiidha inni. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isaayyaas waa'ee angoosaa keessatti jaarraa kaastanii gaafa dubbistanii mucaan nuuf dhalateeradha. Mucaan dhalate kuni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mucaa jedhamee yaamama. Yookaan ilma Waaqayyoo jedhamee waamama. Ilmummaan isaa kan bara baraati. Bara baraan ilma Waaqayyooti. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Itti dabalee immoo mucaan nuuf kennameera. Mucaan nuuf dhalateera ilmi nuuf kennameera erga jedhee booda humni mootummaa isaa gateetti isaarra jira. Humni mootummaa inni gateetti isaarra jiru kun immoo kan bara baraati innis. Maqaan isaa gorsaa dinqii gorsummaan isaas kan bara baraati. Dinqii gochuun isaas kan bara baraati. Waaqayyo jabaadha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Waaqa maalidha? Waaqayyo jabaadha. Itti dabalee abbaa bara baraati. Angafa nagaati. Guddinni mootummaa isaatii fi guddinni nagaa isaa dhuma hin qabu. Lakkoofsa bara baraa hin qabu. Jalqabas hin qabu, dhumas hin qabu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa seera uumamaa boqonnaa tokko keessatti jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko keessatti Waaqayyo jalqabatti ittisa bantii waaqaa fi lafa uumee ganuun jedhe. Kutaa kana keessa dhaqxanii gaafa laaltan Waaqayyo inni ittisa bantii waaqaa fi lafa uume gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Lakki isaa miti jettanii yoo qabaattan makkaraakaraa namni qabu yoo jiraate dhiyeessuu hin danda'a. Gaafii yoo qabaattan jechuudha. Lakki Yesuusii miti namni jedhu yoo jiraate macaafa qulqulluudhaan deemna nuti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Fagoon deemnu wangeeluma Yohaannis irra dhaqna. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wangeela Yohaannis irra dhaqxanii gaafa laaltanii hundumtuu isaan ta'e hundumtuu isumaan ta'e hundinuus isumaan ta'e waan ta'e keessa isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru. Isaan alatti wanti ta'e hin jiru jechaa jira. Hunduu isumaan ta'e erga jedhee booda Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Tokko immoo kan biraatu hojjete jedhanii akka makkaraakaraan keenya fi macaafni qulqullummaa jedha kan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokkoyyuu hin jiru. Eenyu malee? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin malee. Namoonni tokko kan namaa kan dubbadha sitti fakkaata. Amanaa ta'e mana Waaqayyoo keessa namoonni jiranii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan shakkan jiru. Osuma itti amananu Yesuusiin kan shakkan baay'ee isaaniitu jiru. Ishakku baay'ee shakku Yesuusiin. Ishakku. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Baay'ee shakku Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin baay'ee shakku namoonni baay'een. Al tokko karaa waldaa kiristaanaa keessa in qoqqoodama. Inni kuni hafuura qulqulluu kadhata. Inni kuni gooftaa Yesuus Kiristoosiin kadhata. Inni kuni galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Inni kuni Waaqayyo abbaa kadhata. In qoqqoodama al tokko. Namoota kana itti sittanii osoo sirriitti qorattanii rakkina guddaa wayii qabu. Jaalataniitii miti. Namoonni tokko adduma baasee bakka hafuura qulqulluu jechuu baay'isa. Namni tokko immoo adduma baasee Yesuus Kiristoos jechuu baay'isa. Namni tokko immoo adduma baasee Waaqayyo abbaa jechuu baay'isa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sadan isaaniiyyuu rakkina qabu. Waaqayyo abbaa, Waaqayyo ilma, Waaqayyo hafuura qulqulluu sadan Waaqayyo tokkodha. Sadan isaaniiyyuu qixxee waaqa. Sadan isaaniiyyuu gargar ba'aniitii miti kan ilaalaman.
ኢየሱስ ክርስቶስidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Karaa ittiin Waaqayyo hojii isaa hojjete angoo ilmummaa, angoo hafuura qulqulluutiin, angoo abbummaatiin ኢየሱስ ክርስቶስidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Angoo ilmummaatiin Waaqayyo hojjeteera. Angoo hafuura qulqulluutiin Waaqayyo hojjeteera. Angoo abbummaatiin Waaqayyo hojjeteera. Waaqayyo tokkichatu maqaa sadiin waammame. Iyyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maqaa sadiin waammame. Maqaa sadiin waammame. Inni tokkichuma. Garuu wal caalchisuu waldaa kiristaanaa keessatti yerootti mul'achaa jiru argaa jirra. Wal hin caalan tokko isaan gargar hin baan. Iyyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gargar baaniin hojjetan. Adda addatti hojjetan. Tokkummaadhaan hojjetan. Ittisa bantii waaqaaf lafa gaafa uumu Waaqayyo tokkummaadhaan hojjete. Namoonni tokko tokko ilaalchi isaanii waldama kiristaanaa keessa taa'ee jalqaba Waaqayyo abbaatu ture, erga sana Waaqayyo ilma ture, amma immoo Waaqayyo hafuura qulqulluudha jedhu. Agartanii darajaa kennuufi. Dura kan jiru kan uumame ta'a gaafa illee Waaqayyo abbaan illee jechuudha. Gaafa ilaalcha akkasii keessa galte Waaqayyo abbaanu kan uumame ta'a. Hin uumame jecha harta jechuudha karaa biraatiin Waaqayyo abbaan. Hafuurri qulqulluun bara baraan Waaqayyo wajjin jira. Ilmi bara baraan Waaqayyo wajjin jira. Aboon humni hafuura qulqulluu, angoon hafuura qulqulluu bara baraan Waaqayyo wajjin ture, bara baraan Waaqayyo ture. Angoon ilmummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara baraan Waaqayyo bira ture, bara baraan Waaqayyo wajjin ture, bara baraan Waaqayyo ture. Aboon Waaqayyo abbaa bara baraan Waaqayyo abbaa ture. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Bara baraan Waaqayyo abbaa ture, bara baraan Waaqayyo ture. Amma kutaa kana keessatti gaafa laallu Waaqayyo abbaa, ilma, hafuura qulqulluu gaafa jennu waan qoqqoodne itti fakkaata. Yeroo baay'ee baraan hin qoonna. Bara abbaa, bara ilmaa, bara hafuura qulqulluu jenna. Haa ta'u malee baroonni kun yoo jijjiiraman iyyuu yookaan immoo baroota kana keessa Waaqayyo baroota kanneen hojjetee jira yoo ta'e iyyuu Waaqayyo inni sanuma. Bara abbaan hojjechaa ture keessatti ilmi hafuura qulqulluun jiru. Bara Waaqayyo abbaa jedhameetoo kakuu moofaa keessatti namoonni sabni Israa'el Waaqayyo abbaa jedhanii beeku, Waaqayyo abbaa keenya jedhanii beeku. Bara sana keessatti Waaqayyo ilmi tureera, Waaqayyo hafuurri qulqulluun tureera jiru. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan waan guyyaa keessa dhufe miti jechuudha. Waan guyyaa keessa dingata waan ta'e ta'u miti, taatee dingata ta'es miti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Taatee dingata ta'e miti. Aboon mucummaa isaa kan bara bara, hafuurri qulqulluun aboon isaa kan bara bara, waaqummaan isaa kan bara bara, gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waaqummaan isaa kan bara bara. Anaaf isin fayyisuudhaaf garuu sisteema kana keessa galee malee. Sinitti meera. Waaqayyo jalqabatti ilma namaa gadi bu'ee hojjete, gaafa inni badus gadi bu'ee hojjete. Kanaaf angoo qabeessadha Waaqayyo gooftaan keenya. Angoo isaatiin wanta hundumaa maal godheera? Taasiseera. Isa malee kan ta'e kan biraas hin jiru. Eenyuudhaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya. Wanta hundumaa kan taasise. Wanta hundumaa gara jireenyatti kan fide. Jireenya bara baraa kan kennu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isaadha jechuudha. Angoon isaa kan bara baraati. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u.
sabni Israa'el hafee akka jiraatu gara Waaqayyoo aangoo qabeessattis akka deebi'u Isaayyaas in dubbata ture. Mee kudhan Isaayyaas 10:21 adubbisu warri hafan warri qomoo Yaaqoob keessaa hambaa ta'an gara Waaqayyoo aangoo qabeessatti deebi'u. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Waaqayyo isa gara aangoo qabeessatti. Aangoon Waaqa keenyaa kan bara baraati. Waaqayyo Waaqni Israa'el Waaqa aangoo qabeessa. Waaqayyo Waaqni keenya Waaqa aangoo qabeessa. Aangoon isaa akka aangoo namaa miti. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Aangoo qaba Waaqayyo. Daawit yommuu dubbatu akkas jedha. Waaqayyo aangoo keenya waan ta'eef jedha. Ililchaa'edha. Waaqayyo aangoo keenya ameen. Waaqayyo aangoo keenya. Namni Waaqayyoon aangoo isaa godhate aangoon koo Waaqayyoodha. Namni jedhe bara baraan hin kufu. Bara baraan hin shaaramu. Bara baraan hin badu. Dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo ta'a. Darbee Waaqayyoo wajjin bara baraan jiraata. Inni saba isaatiif aangoo qabeessa. Lolatti aangoo qaba. Hojiitti aangoo qaba. Waa hundumarratti inni aangoo qaba. Ameen. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Aangoo isaa kanaanidha jechuudha. Waaqayyotti sabantii Waaqaa fi lafa kan uume. Maali isaatiin? Aangoo isaatiin. Humna aangoo isaatiin Waaqayyotti sabantii Waaqaaf lafa kan inni uume. Hallelujah. Humna aangoo isaatiin. Humna dandeettii isaatiin. Aangoo isaatiin jechuudha. Aangoo qabeessa Waaqayyo. Har'as qabxii tokkocha qofa laalle. Maaliif daqiiqaa yoo dheerate isiniif hin galu waan ta'eef yeroo itti aanu keessatti ilaallaa jechuudha. Waaqayyo Waaqa bara bara. Waaqayyo olaanaa. Waaqayyo aangoo qabeessaa wanti inni jedhe kan ta'uu fi itti sabantii Waaqaa fi lafa kanaan ta'ii jennaan ta'anii hundaa taasisuu kan danda'u waa hundaa gochuu kan danda'u aangoo qabeessaa. Erga jenne immoo Waaqayyo aangoo qabeessi kun eenyudha jennee gaafa laallu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Isaayyaas waa'ee isaa gaafa dubbatu waggaa 700 dura macaafa Isaayyaas keessatti raajichi Isaayyaas waa'ee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosit dubbateera. Maal jedhee dubbate? Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isaayyaas 9 irratti akkas jedhee dubbateera. Isaayyaas 9 irratti akkas jedhee dubbateera. Isaan jalqaba dubbisan irra deebi'een dubbisaa jechuudha. Hallelujah. Akkas jedha. Mucaan nuuf dhalateera. Waaqayyo aangoo qabeessaa fi kan bara baraati. Olaanaadha jennee qabxiiwwan haga kanaa kana ilaalleerra. Qabxiiwwan lama fakkeenyaaf kaleessa kan ilaallee
olaanaa fi kan bara baraatii jenne. Waaqa bara baraa ta'uusaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqa bara baraa ta'uusaa Isaayyaas nutti dubbata. Waaqa bara baraa ta'uusaa. Akkasumas wangeela Yohaannis keessatti boqonnaa tokko keessatti kan bara baraan ture, bara baraan kan jiru ta'uusaa sagalichi jalqabuma jalqabee akka inni jiru nutti hima. Kana hundumaa kan godhe isa immoo akka ta'e Yohaannis hin dubbata. Kanaafi Isaayyaas waa'ee isaa gaafa dubbatu akkas jedhe. Isaayyaas 9:6 akkas jedha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Mucaan nuuf dhalateera, ilmi nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gateettii isaarra jira. Waaqayyo jabaa abbaa bara baraati. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Waaqayyo jabaa erga jedhee booda abbaa bara baraati. Amma namoonni baay'een maal jedhu Waaqayyo abbaa malee Waaqayyo ilmi hin jiru jedhu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo ilmi inni nuti jennu kun garuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin inni nuti jennu kun inni nuuf gale kuni warra hin galleef gaafa itti himnu abbaa bara baraa jedhee waa'ee isaa dubbateera Isaayyaas. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hangafa nagaa jedhee dubbateera. Guddinni mootummaa isaatii fi guddinni nagaa isaa dhuma hin qabu. Guddinni mootummaa isaatii fi guddinni nagaa isaa dhuma hin qabu. Bara baraan jiraata. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kan bara baraati. Kan bara baraati jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa bara baraati. Waaqa bara baraati. Gooftaa bara baraati. Abbaa bara baraati. Waaqa nagaadha. Samii fi ardiin isaan ta'e. Angoo isaatiin samii fi ardii taasiseera. Inni angoo qabeessa. Gooftaan sinaa eebbisu. Ergaa isarraa keessatti akka jajjabaattan. Akka waan tokko qabattan. Abdiif amantiin qaba Waaqayyoorraa. Waaqayyoon isinitti dubbate haa ulfaatu. Akkuma kana immoo sagalicha sheer waliif godhaa. Waliif dabarsaa. Wal laqqabsiisaa. Gooftaan ulaa bantii Waaqaa banee eebba danuu jireenya keessa irratti haa dhangalaasu. Kan keessan kan ta'e hundi dhiiga walichaatiin haa eebbifamu. Guddaa akkas sin jaaladhuuf sin kabaju sinuu gaarii gootanii beektu. Ayyaana Waaqayyoo keessatti naaf tura. Eeggumsa Waaqayyoo keessatti tura. Gooftaan sin haa eebbisu. Waldaa ijoollee kakuu Waaqayyoo sin haa eebbisu. Waaqayyo nu gargaaree jennaan macaafa qulqulluu eegalleerra. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ibsaan eegalleerra. Irraa waa tokko baruudhaan, irraatti waa tokko ilaaluudhaan galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Ameen ameen. Bakka wanti hundumtuuyyuu asumaa ka'a. Seeruma uumamaa kana keessaa ka'a. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Wanti hundisaa Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni Waaqayyoon baruu barbaadu, namni dubbii Waaqayyoos baruu barbaadu jalqaba seera uumamaa akka ta'utti galeefii jira taanaan macaafni kuuwwan isan dhibu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maaliif? Masarata ka'a. Jalqaba waan ta'eef Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf yaada Waaqayyoo isa jalqabaasa yoo nuu gale inni gara booddeerraa nu dhibu jechuudha. Gooftaan sin haa eebbisu. Barri keessanii jireenyi keessan haa eebbifamu. Guddaa akkas sin jaaladhuuf sin kabaju sinuu gaarii gootanii beektu. Gooftaan koo sin haa eebbisu. Eebbifamaa sin hin jaaladha baay'ee tokko. Waaqayyo sin haa eebbisu. Sagalicha dhaggeeffadhaa. Adaraan nuffinaati sirriitti dhaggeeffadhaa. Irra deddeebi'aatii dhaggeeffadhaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Waaqayyo sin haa eebbisu. Buleessa keessan gammachuu urgeedha. Namoonni sheer ta'e sin dhaqqabu. Namoonni nan beekne jechuudha. Buleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsa bilbila kootii duwwaa 912 99 yoottan argachuu dandeessu. Waaqa isa aangoo qabeessa kana. Waaqa aangoo isaatiin waa hundumaa taasise kana waaqeffachuu namoonni barbaadan. Kanaan dura gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan hin amanne. Gooftaa Yesuus Kiristoos samii uume. Gooftaa Yesuus Kiristoos ardii uume. Gooftaan Yesuus si uume.
Gooftaan Yesuus nama hundumaa uume. Wanti hundumtuu isaan uumame. Isa malee kan uumame tokko illee hin jiru jedhee macaafni qulqulluun dubbata. Wangeela Yohaannis tokkorraa kaastanii hanga afuritti yoo dubbistan ergaa cimaa argattu. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo gooftaan kun si jaalata. Obboleettii koo si jaalata. Obboleessa koo si jaalata. Kanaaf gooftaa kana amanuu yoo barbaadde, gooftaa kana wajjiniin jiraachuu yoo barbaadde, gooftaa kana wajjiniin deemuu yoo barbaadde, gooftaa kana waaqeffachuu yoo barbaadde, harka kee ol kaasisiifan kadhadha. Kadhatani kadhadhu kana na booddee kadhadhu. Yaa Waaqayyo Abbaa jedhi, sin galateeffadha. Na gargaari. Dukkana keessaa gara fedhinqisiisatti na yaami. Har'a sagalee kee dhaga'ee qalbii koo geeddaradheen jira. Maqaa kan koo galmee jireenya bara baraa irratti naaf galmeessi. Waan naa galmeessiteef galanni guddaan siif haa ta'u. Seexana biyya lafaa hojii isaa hundumaa waakkadheera. Hadharraa ka'ee mucaa kee ta'een jira. Du'uu kee du'aa ka'uu kee deebitee dhufuu kee nan amana. Abdiidhaan sin eeggadha. Na gargaari. Maqaa Yesuusitiin Ameen. Gooftaan sin haa eebbisu. Eebbifamaa. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoositiin afurri hamaa, afurri jal'inaa, afurri xonqolaa, afurri digimtii, afurri biyya lafaa kana maqaa Yesuus Kiristoositiin amma namoota sagalee kana dhaga'an irraa waraanami maqaa Yesuus Kiristoosiin. Waraanami maqaa Yesuusiin. 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 Nagaa isaanii gadhiisi, bara isaanii gadhiisi, jireenya isaanii gadhiisi, mul'ata isaanii gadhiisi. Baay'ee keessaa maqaa Yesuus Kiristoosiin xaragamii keessa. Baay'ee keessaa maqaa Yesuusiin. Baay'ee keessaa maqaa Yesuus sammuu isaanii gadhiisi, jireenya isaanii gadhiisi, sagalee Waaqayyootti akka isaan dhagahan, kan isaan dhagahan akka hin qayyabanne kan taasistu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Baay'ee keessaa maqaa Yesuusiin. 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 Lubbuu isaaniif nagaa, bara isaaniif nagaa, jireenya isaaniif nagaa maqaa Yesuusiin haa ta'u. Maqaa Yesuusiin haa ta'u. Nagaan siniif haa ta'u. Boqonnaan siniif haa ta'u. Boqodhaa. Nagaa argadhaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaada Waaqayyoo keessatti tura. Gooftaan sin haa eebbisu. Eebbifamaa. Guddaa sin jaaladha. Guddaa sin kabajaa. Yeroo taanutti immoo kutaa taanu qabadhee inni yaadda. Gooftaan sin haa eebbisu. Eebbifamaa maqaa Yesuusiitiin.